Warroonni keessan viidiyoo editingii afaan Oromootiin haala kamiin barachuu dandeenya na gaafattan buloota koo salphatti barsiisaa afaan Oromootiin editingii qajeelotti an irraa baradhee irraas barachaa jiru tokkoon isinitti wal isin barsiisaanii. Tole hordoftoota kiyyaa isinitti agarsiisaa achumaan subscribe fi jajjabeessaadha. Waan barbaadan illee gaafachuu dandeessanii akkasuma application CapCut qofaan waan barbaadan viidiyoo gosa barbaadan dizaayina barbaadan graafiksiilee garaagaraa hojjechuu dandeessan animeeshinoota garaagaraa appii CapCut qofaan. Kanaafuu isin barsiisaan kun kanaafuu hotaa isinitti agarsiisaa. Duraan dursee maal godhuu qabdan barachuudhaaf qophii ta'uu qofoonni isin barbaachisu hordoftoota kiyyaa firiidha. Kafaltaa kan alatti isin barsiisa waan ta'eef subscribe fi like qofa gootanii fi barsiisaan kun hedduu nama jabaadha. Tole duraan dursee Google keessa dhuftanii findjob25.com jettanii erga dhuftan booda search irra godhattanii haala kanaan websaayitiin kun isinii dhufa. Erga haala kanaan isinii dhufe yeroo tokko iddoo search baariin jettiko kanarratti maal jettanii barreessitan CUP jettanii erga barreessitan CUP jechuudha. Search irra gootanii ergasii hordoftoota kiyyaa haala kanaan isinii dhufa. Background hojjawwan fotoon kun gijee isinii dhufe yeroo tokko gattu jettanii haala kanaanii ergasii haala kanaan isinii dhufa. Haala kanaan ol harkifachuudhaan ona YouTube kana kutaa tokkoffaarraa hajuu kanarraa kaaftanii haala kanaan salphatti irraa barachuu dandeessanii. Haala kanaan kutaa lammaffaan isaatis jira, sadaffaan isaatis haga guutuma isaatu appilikeeshinii CapCut immoo asuma gattuudhaan iddoo install jedhu kana argachuu dandeessan hordoftoota kiyyaa. Irraa baradhaa, irraa fahamaa, diippilii jala deemaa isin fayyada waan ta'eef turtii gaarii hordoftoota koo. Obboleeyyiin filatamaa waan argatan immoo like, share, favorite, copy link godhuun dagatinaa.